رب العالمين منزل القرآن على رسول الأمين بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجودين لكتاب الله المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا موتي رحمتا أرقدو غلطا نوف دميسي أمتا نبيسيسي تينيا دانتا نبرسيسي برنوتا نبيسيسي تينيا دانتا نبرسيسي برنوتا. إلهي إلهي الحمد لله إلهي إلهي الحمد لله نجايا رحمة نبي نوبي صلى الله عليه وسلم عليك يا رسول الله خير نوفدي كرمان نوغي نوغدي أهلي جنة نبرسيسي برنوتا نوغدي أهلي جنة نبرسيسي برنوتا. يا موتي رحمتا أرقدو غلطا نوف دميسي أمتا نبيسيسي تينيا دانتا نبرسيسي برنوتا نبيسيسي تينيا دانتا نبرسيسي برنوتا. الرقم مجهودة قياني نوي بسوف نفتاني تكا قدان وصون الران حفيني الشما بقا قمدني قالتوما أفير خفجني بقا نبلوبتني حميلة نوبكني بيان نقتا نبرسيسي برناتا. يا موتي رحمتا أرقدو قالتا نوف دميسي أمتا نبيسيسي تينيا دانتا نبرسيسي برنوتا نبيسيسي تينيا دانتا نبرسيسي برنوتا. يا غندخو قباوا ميدي كونين هاسوا وانجروف جرينياف دوا برنوني ديما مياوا برچوف يادوا أستاذوني خو علماء بيا isin barsiisuuf mijaawaa irraa barachuuf qophaawaa maa gowwoomtaa yeroodha jirtaa koottaa booddeen isheen hoytaa nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummata nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. Kanu yaa mustaazota nu jijjiiruuf waywaata waan garee barataa jala hawwaata waan garee barataa jala hawwaata nuti dhaloota maaf nurraa baqatta hin taanu qashlaabbota ni baarannaa koota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummata nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. fakkeenya godhadhu akka sahaabota baratan eegata hamma guddoota qaroo islaamaa tahan namayyuu jaallata barnoota umrii madaalamu maa kaanfatta abbaaniif dhahee wahii dandamataa nu barsiisi barnoota abbaaniif dhahee wahii dandamataa nu barsiisi barnoota. yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummata nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. eega kana jennee waa'ee barnootaati dhiifne keessaa bane seenaa waan biraatti rakkoo lammii teenyaa biyya ambaati harrakachaa jiran mana hidhaatitti harrakachaa jiran mana hidhaatitti du'aayi goonaa fi rabbi nu fawwata nu barsiisi barnoota du'aayi goonaa fi rabbi nu fawwata nu barsiisi barnoota. yaa mootii rahmataa argadhu
lammita warra suudii laala hidhaatti gurraman hundi dhiiraa dhala balleessaallee qaban ajaa'iba laala jireenya fooyyessuuf fagaatan halaala jireenya fooyyessuuf fagaatan halaala ahway biyyummaan islaamaa fixatte rahmataa nu barsiisi barnoota biyyummaan islaamaa fixatte rahmataa nu barsiisi barnoota yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummataa nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota Suudii Arabiyaan ijoollee teenyaa miite badii takka malee qabdee hidhaan hidhe oowwii galaafatee meeqa lubbuun baate gocha suukanneessaa meeqarra raawwate gocha suukanneessaa meeqarra raawwate eega hoo wanni isiin taatan gara namaa nyaataa nu barsiisi barnoota wanni isiin taatan gara namaa nyaataa nu barsiisi barnoota yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummataa nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. Way waan isaan tahan yoggaa qalbii ilaallu garaa namaa raasaa himuufilleen tolu mirga dhala namaa warri himaa oolu eessa kutaanarraa ijaanuun ullaalu ambitilleen ambaa dhiisimeen ziigaallu keenya homaa usaa qaamni dhimmi ilaalu keenya homaa usaa qaamni dhimmi ilaalu namuu waan dandeenyuun falatti haafallu seenaan nu gaafata nu barsiisi barnoota namuu waan dandeenyuun falatti haafallu seenaan nu gaafata nu barsiisi barnoota yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummataa nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. Rabbummaa na furuu rakkoo lammii teenya nagayaa nagalchuu gara biyya teenya amiin amiin menu paakee baluu nutis kadhaa teenya menu paakee baluu nutis kadhaa teenya yoggaas qalbiin teenyas rahaa nu bargata nu barsiisi barnoota yoggaas qalbiin teenyas rahaa nu bargata nu barsiisi barnoota yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummataa nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota. Ergaan teenya geessee gama xumuraatti waadamachuu feenaa hunda keessaanitti waadamachuu feenaa hunda keessaanitti rabbi haa sodaannu bakkuma jirrutti ammaa ta'a hordofnu sunnaa rasuulaati ammaa ta'a hordofnu sunnaa rasuulaati yoggaas rakkoon teenya summaata harkataa nu barsiisi barnoota yoggaas rakkoon teenyas furmaata harkata nu barsiisi barnoota yaa mootii rahmataa argadhu galata nuuf dammeessi ummataa nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota nu beeksisi teenya dantaa nu barsiisi barnoota gorsi kana fakkaata dogoggorri jirus dhiifama gaafata yaa ustaazota yaa muslimtoota yaa ustaazota yaa barattoota qophiin asirra raawwata assalaamu